gaafadha mee maaluma isaa jaallatan hajjii kan mee maaluma isaa jaallatan bifan qabu amalan qabu maal isaa jaallatan daljeessa namni kun be namni bifa hin qabne yeroo baay'ee amala qaba garuu inni amala sin qabu bifa sin qabu homaayyuun qabu naatoo dubartii sin qabu isa caalammoo kan hirir godhee naguwwan caaltuudha bakka itti haa taphattu namtittiin itti haa taphattu mana ishii keessatti algaa ishii irra ciiftee bashannantee ansoolaawwan ishii taraa jijjiirtee irra ciiftee akkana godhatti intalli gaangee ani ulfa jettee ulfa ta'uu ishii rabbi beeka inni yoo fedhe ammas deemee boru niitii biraa fidata isaan kun hooliyyiin mana keessaa walaa fixanamma kaan hadiiqa nageessi kaan eessa nageessi kaan era azaabatti sinaanaqu ummata azabdan nullee azabdan ofillee azabdan dhugaa maali jireenya akkasii yaa ummata kaloon ilmanii hajjiinis itti yaadee dalagattee jirti doolara hedduu walitti qabattee jirti caaltuun dalagattee jirti amma sana irraa mul'uch godhee ilmoo biraa immoo itti ulfeessee baatee immoo borummoo ogguushiin boosu sinillee ni dhageessu waan kun maal jette jedhaammoo ammas anaanamma ati namatti hin faradini ati mana nagaa keessa jirtaan anin jedhina mana ofii kan nagaas godhu kaballeessu abba ijoolleen bultiin horanne agammaa jechuudha bultii horatuun dura nama sana madaalaa ilaala qabeenya isaa hin laalina bifa isaa laalina haalaaf amala isaa jiruuf isinii ta'a kabaja isinii qaba warra keessan kabaja waan isin qabdaniin isin jaalata kana madaalaatti deema malee dhiiraan baatiif maallaqa keessan hin laatina biyya ambaa teessanii kun akka caaltu kana rabbi isiniin godhin nama abaaramaatu akkas nama hatii fi abbaan abaartetu hiree akkasii argata malee namni nagaan kanan argatu kanarraa rabbiin isin haa baraaru. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtuu bakka jirtanitti nageenya kiyya isin haa qaqqabu biyya alas biyya keessas warreen jirtan hundi keessanuu isiniin jedha. Egaa har'ammoo waan haaraa takkaan isiniif deebi'ee jira hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Ijoolleen hedduun karaa keessaa karaa WhatsApp kiyya karaa iimoollee karaa feesbuukaallee sagalee hedduu naaf haa turtan. Caaltuun kun miskiinaa jettani. Miskiinummaan akkasii maalidha? Mee ishiin jalqaba kagalteef daa'ima kiyya fudhatuu fi daa'imti kiyya na jalaa baddee jettee akkana boossee maraataa turte magaalaa kana keessa iyyuu viidiyoon alayyuu jechuudha. Garuu ammoo maalirra jirti? Wanti daa'ima sanaa wa'eessa gahe. Caaltuun daa'ima ishii sanayyuu dagattee jirti. Waa'uma daa'imaa iyyuu lafaa kaasaa hin jirtu. Akkuma argaa jirtan bashannanaa jirti, suura ka'aa jirti. Waa'uma daa'ima kanaayyuu dagattee jirti. Ate caaltuun kun anna aarsiti dhugaa rabbii isinitti hima. Maaliif yoo jettan dubartiin cimtee ofiin hin dhaabbatiin dubartiyyuu taate osoo dhalatuu baattee irra wayyaadha. Mee ishiin intala nama gaariiti hayyuudha jennee jala deemne boonye isiniin kun nu faana dararamtanii mee maaliif intala kana azaaba wajjin of azaabdime kun jireenyadha dhugaa isinitti hima. Jireenya isin mee akkamitti fudhattu isiniin kunu warreen nu hordoftan keessatti warri shamarranii akkamitti fudhattan dhugaa rabbii ani jireenya akkasiirra hafee yookiin du'uu namaaf wayya bakka yeroo hunda jedhanii ani fagoo taa'ee mataa kanan na dhukkubsata sagalee namtittii qorqoorroo kana jechuudha akka qorqoorroo iyyaa mooltee bulti qorqoorroollee yoo namni tuttumee iyya malee lafaa ka'ee waa iyyaa yaa uummata kiyya akkana iyyaa namittuma sana faana maaltu mana tokko ishii teessise. Ijoolleen baay'een hin jedhiini hin jedhamu caaltuu hin qeeqiini garaa dhalaatu akkas godhee jettanii komantii hedduu barreessaa turtan maal garaan dhalaa akkasiire garaan dhalaa akkas miti dagattee jirti isiniin jedhani dhiifama naaf godhaa asirratti illee ammallee murteessii waan akkasinaan jechuu dandeessanii umatti murteessan dhugaan jirtu kanuma waa'uma daa'ima lafaa kaasaa hin jirtu mucayyoon. Ani amma dhibba kanitti amana ishiin daa'ima ishii soqatuu osoo hin taane kan mana sanatti deebite jaalala hajjiiti. Yeroo baay'ee hin jedhama dubartiin kun tumaa fi ifaata jaallatti nuun jedha namni. Kunoo kan akkasii yogguu argitan dhugaadhaas hin jechisiisa. Mee waan nuti hajjiitti nama deebisee mana sanatti nama azabu mee maaltu jira maaltu argamee jira? Namtichi amma shashsha gadaamee jala jedhee borummoo waan biraatti fida. Kana yaaduu dadhabdeetu. Mee isiniin kunu madaala xiinxala akkuma isiniin jedhe namni ilmoo ofiif jecha waa hedduu ta'a dhugaadha waa baay'ee ta'a dararaa baay'eetti ragaa garuu mucayyoon waan ilmoof jettee iyyuu hin deebine hajji jettee jala shunquuqxii amma immoo ilmoo lammataa dhaluu feetensi aga
ilmoo kan gatte dagatte ammallee ilmoo lammataa dhaluuf deemti. Mee an kan ajaa'ibu manuma kutaa takkittii sana keessatti akkamuma jiraatu jedha waqa. Wal nyaattu moo sidhee dhuguma wal nyaattu maal gaafii gaafadha. Wal nyaataa bultu nagaan qabu namni. Mee namni kun dhirsaaf niitiin fedhee yoo ta'e qabeenya aga fedhe yoo qabaate namni kun walii galtee hin qabu taanaan eesh faayidaa? Maali jireenya akkasii? Namni kun waan qabu waliin nyaatee wajjin dhugee kabajaan wal kabajee kabajaa dhirsummaa kabajaa niitummaa walii yoo hin eegin maal godha azaaba? Jiruun azaaba maal godha gaafa duutanii hojii keessan inni azabamtuuti. Mee kana yaaduu dadhabdee ganaa namtittii abaaramtuu faana nyaanya jechaa oltachi. Maali akkas maa inni akkas godhatuun yoo dhugaadhaan isa jaallatte ifa baaftee dubbatte yaa hajji ansi jaalladha si fedha ifa gala akkuma duraa sana si jiraachisa qallabee mana namaa hojjedhee jidaara namaa dhiqee yoo ta'e ifa galatti meetii mana siifaa kireessu kophaa kee taa'e azabami qaama namittiin hambasitti taphatti shaqaala yaa shaqaala nadhoon akka kiyyaa yaa shaqaala naan jetti hundi keenya shaqaala taanee biyyaan baatii dhufne garuu shaqaala ishii kana taatee dhufne mucattiin kun biyya nu shaqaala arabaa taanee dhufne malee shaqaala nama keenya kana taanee hin dhufne hojiin tuffiin qabu garuu nadhoon akka ishiiti yaa shaqaalaa jettee akkanatti miila ishii mana ishiin itti laffaatetti akkana ishii gochuun kun du'a wayyaaf caaltuu du'a wayyaaf du'uu wayya dhugaa mana kiyya keessatti daa'ima ishiin arganne daa'ima dagatte mucayyoo waama daa'imaa kaasaa jirti mee billaaleeko daa'imti dagatamte kalaas caaltuun miskiinummaan akkasii miskiinummaa son taanee kun doofummaa yaaduu dhabu bakka yaadni ishii kan jiru mucattiin kan yaada ishii hatee jiru waa'ee hajjii malee waa'ee daa'ima ishii miti namni daa'imaaf dhufe waan godhee kaffaltiidha taanaan kaffalee ilmoo isaa fudhatee lakkii waa'ee ilmoo kiyyaan kaasu jennaan immoo waxxaree mana arabaa isaa dalagatee jiraatu ilmoon boru yoo guddatte haadha kiyya jettee soqxee ni dhufti kun beekamaadha bar. Mee kudhanitti himna maaliifan deemee ishii gorsaan maalan eenyuun ani waa dullatti kunoo nama guddoo nama oliitiin ani sirriuma ishiiti nu hunduu hiriuma nu xiqqeenya hin qabnu nu hunduu nama guddaadha yaaduu qabna namni kun bultii osoo itti hin seeniin dura nama kana laalee madaalee adda baafateetti seene eegatti seene immoo dubartiin takka mana ishii kana horatuuf hobsa hedduu horattee hobsitee waa hunda darbuu qabdi garuu kan ishii hobsaa mitiiti kun akka loon elmanii kana ishii elmaa jiranam akka loon elmanii hajjiinis itti yaadee dalagattee jirti doolara hedduu waliin qabattee jirti caaltuun dalagattee jirti amma sana irraa mul'uch godhee ilmoo biraa immoo itti ulfeessee baatee immoo borummoo oguu ishiin boosu isinillee ni dhageessu waan kun maal jette jedhamu ammas anaan amma ati namatti hin faradiinii ati mana nagaa keessa jirtaa naan hin jedhiin mana ofii kan nagaas godhu kaballeessu abba ilmi dhiiraa immoo inuma jijjiirama karabbiin jijjiirani jijjiirama garuu namni jallataan numa jira garuu dhala waan hunda jijjiiruu dandeessi takka gowwummaa ishee doofummaa ishee argee jennaan immoo hajjiin itti taphataa jira mee beera takkarra lama sadaffaatti fide maal ishii fayyada namtichi kun mee maal ishii fayyada faayidaa takka hin qabu namni nama biraan taane ishii kanaas hin ta'u kanaafis hin ta'u kan akka re'ee obobsaa oltu kanaas hin ta'u ishiin garuu ciflik gootee jiraatti amma immoo osoo ishiin achi afaan bantu osoo caaltuun amma immoo achi afaan bantu kunoo ishiinuu afaaniinuu dubbataa jirti yookiin asiida wayii yookiin zayita wayii danfiftee ija ishiitti naqxee ija ishii balleessu baannaan ani iji ishii badee hin badiini wanti nagalchu takka hin jiru maaliifiyyuu itti nama kana itti himtani malee ittiin hiitanii osoo wanti nama deebisu ishii deebise gorsa kiyyaa gorsa namoota biraa koomantii keessan koomantii namaa seenteen dubbiftuu maaltu na fayyada maaltu na fayyadne hin jettu ani koomantii keessan irra waa hedduu baradha isiniin kunillee anarraas waa hedduu baratuu dandeessu warri immoo jecha kiyya jibbitanis ni jirtu ta'a gaaf isinii galee takka immoo na jaalatuu dandeessu beektu uummata kiyya meegaa mee isinitti kunuu hubadha mee maaluma isaa jaallatan hajjii kan mee maaluma isaa jaallatan bifa hin qabu amala hin qabu maal isaa jaallatan daljeessa namni kun namni bifa hin qabne yeroo baay'ee amala qaba garuu inni amala hin qabu bifa hin qabu homaayyuu hin qabu naatoo dubartii hin qabu isa caalammoo kan hirir godhee naguwwani caaltuudha bakka itti haa taphattu namtittiin itti haa taphattu mana ishii keessatti algaa ishii irra ciiftee bashannantee ansoolaawwan ishii taraa jijjiirtee irra ciiftee
kan godhatti intalli gaangee anuu ulfa jette ulfa ta'uu ishee rabbi beeka fuula dhofkatte fuulli gimmaashni garuu nama fuulli gimmaashni bineensa ta'uun oolu ka hijaaba ishii sana yoo namni akkanatti tuqe niitii hajjii irrumaa gadi hin bu'u maaliifuu siirii ishiitiin deemti siirii ishiitiin mucattii kana immoo adanazzastee waan tokkorra gootee borummoo baatee boo'uu baannaan haati sabkee bar maal jette jedhan amma gizee tokko ittiin bu'aara yaa jedha iyyuma kana iyyuma oolanii bulan namtichis jidduutti hiraare inni illee haa hiraaru ajjiin dhugaa isinitti hima kun hunduu hojii isaati inni yoo fedhe ammas deemee boru niitii biraa fidata isaan kun hoolooyyiin mana keessaa walaa fixanamma kaan hadii kana geessi kaan eessa nageessi kaan era azaabatti sinaanaqu ummata azabdan nullee azabdan ofillee azabdan dhugaa maali jireenya akkasii yaa ummata keenya addunyaan kunuu iraara hedduu qabdi iraara sana irratti iraara bira boolla biraa irratti boolla biraa maafish faayida wallaahi aniin kuni bakka jireenya kiyya keessatti kan na gammachiisu waan takka soon qabaatiin yaa rabbi galata kee jedhee jiraataa jira akkana ogguun alaalu namni kun amma waan akka fedhe nyaadhee dhugee utaalee bakka fedhe seenee la bas gammachuu qaba jireenya kiyya kana keessattani gammachuu guddaa qaba alhamdulillah maaliif iyyuu jaarsa na azabuun qabu jiruu na azabuun qabu ofii kiyyaa yaadee dalagadhee yaa rabbi kiyya galata kee jedhee waan har'a nyaadhu yoo argadhan boruuf hin boo'u maaliifuu rabbiin nu kallaqe kun waa hunda isatu nuu godha warri kun osoo maallaqa qabanii osoo duuniyaa qabanii wal azabanii wal nyaatanii akkana godhataa oolan maali sinii godha wal azabuun maali sinii godha nama azabuun anka bakka akkanatti yoon viidiyoo isaanii ilaaluu ani gaqqabee har'ammoo gadhumaa laalee kolfumaan du'e dhugaa wal fixxe beerri amma caaltuunis tumaatiin onneen amma hajjii faana piisii taanaan hajjii faana wal taanaan onneen sii uumamte onneen kee amma ol baate kun dureessa dhaqxe niitii kana qaxaqqaxxee mataa ishee akka bofaa maan baasiin mana dubartiidhati ishiin dhiiraa miti bar ati dubartii ishiin dubartii wanti wal dhibdan takkan jiru yoo humna kiyya laalladheen humna kiyya yoo dandeettii hin qabne humni kiyya kun humna kiyya laalee nama wal lolaka yoo humna hin qabaanne alaalatti ishii alaalatti way ijetti facaasee yookiin barbarree baxabbatee ija facaasee mana kiyya gottu tadhee baafadhaa deemee haga poolisa fidu poolisaan fidanii hajjoon koo na lola hajjoon na lola hajjoo jaalala hajjoo keessi deebise amma aywa akkanumaan baatee hajjii hammeenyi isaayyuu duraa qara bahee jira hamaadhanni nama azabuu malee of azabuu malee nadhoorraa maallaqa nyaatuu malee waa'uma takka inni hojii faayidaa takka ijaan qabneefu atiin kun ammarraa kaaftee atis hajjiinis namtittiin maraattu sunis maquma shiyyaan hin beeku maqaa sin qabdun si hajjinni haa jennuuni jinniin sunis waa'uma takka faayidaa hin qabdan dhugaa rabbii isinitti ma'an dura caaltuun kun nama nagaa jedhee yaada atis ishuma faana walitti makamteettaa omaa keerii hin qabdu faayidaa takkallee hin qabdu daa'ima kee dagattee jirtu sana yaadadhu bakka jirtu daa'ima kee baafadhu xaaxa biraa sootti hin fidiinsiin jechuu barbaada obboleettii kiyya ana yoo ta'e natti mufattee jirti gaaf tokko garuummoo ganda keessan sana dhufuun kiyya noolu eeyyama jaarsa kiyyaa bichaa eegaa asii manaa kanaa baate naan jedhee dhugaa dubbatuuf abbaan sabkee bar akkuma agartan inni yeroo baay'ee yuutuuba kanarra hin ba'u ammallee immoo ni naa eeyyamaa miti malee caaltu birallee ni dhaqa maaliifiyyuu uummata akkasii biratti argamuun kunu baay'ee ulfaataadha mucattiidha wanti takka waan hin galleefi dhirsaaf niitii jidduu hin galiin naan jedhee waan inni na loleef dhaquu hin dandeenye caaltu bilbila immoo ani isin afoottuu ni gaafadhedhe yoo itti bilbilu bilbila siin kaaftu baay'ee natti aartee jirti jechuudha maaliifiyyuu akkuma isiniin jedhe ati natti murteessita jetti dhugaa rabbii ammallee ishumatti murteessa garaa haadhaati waan koo hin jedhin warri jettanis garaan haadhaa akkasiiree raahaa godhaa jirti mucayyoon suura ka'aa jirti hajjii faana fataa zanaa jechaa jirti daa'ima isaaniiyyuu dagatanii jirani uummanni kanaafiyyuu jireenya akkasii rabbiin isiniin kennin ijoolleen bultiin horanne agammaa jechuudha bultii horatuun dura nama sana madaalaa ilaala qabeenya isaa hin laalina bifa isaa hin laalina haalaaf amala isaa jiruuf isinii ta'a kabaja isinii qaba warra keessan kabaja waan isin qabdaniin isin jaalata kana madaalaatti deemaa malee dhiiraan baatiif maallaqa keessan hin laatina biyya ambaa teessanii kun akka caaltu kana rabbi isiniin godhin nama abaaramaatu akkas nama hatii fi abbaan abaartetu hiree akkasii argata malee namni nagaan kanan argatu kanarraa rabbiin isin haa baraaruu isiniin jedha egaa har'aaf kanuma isiniif qabadhee dhufee waan haaraa akka biraallee hin jirtu
kanuma isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya waan narraa jaallattanis waan narraa jibbitanis waan kun sirraa fokkise jettanis koomantiin naa barreessaa. Ani hordoftoota kiyya jechuun bakka anaaf akka maatii kiyyaati kabajaan sirreeffachuu barbaada. Waan nagaafachuu barbaadanis nagaafadhaa. Warreen immoo lakkoofsa keessan naan jettan lakkoofsa barreessuuf xiqqoo ni ulfaata yookiin namni hedduun yoo lakkoofsa kana barreesse xiqqoo na za'aaje jedhee waan yaaduufi Facebook kiyya waan kooshoo jettanii yoo barreessitan suura Hacaaluu Hundeessaatiin jira akkanaan na argachuu dandeessu. Galatoomaa jiraadhaa isiniin jedha.